galanni waaqayyo gooftaa macaafaa ta'u waaqayyotti guddaa gammannaa waaqayyo bara hamma bara baraatti maqaan isaa eebbifamu isa nu gargaaree isa gara keenya goree gooftaa Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u iddoo hundumaatti bakka hundumaatti biyya hundumaatti lafa jirtanitti nagaan waaqayyo abbaa tokkummaan afur qulqulluu jaalalli waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u dhaggeeffattootaaf kabajamtoota saba waaqayyo bakka hundumaatti iddoo jirtanii sagalee waaqayyoof yaada keessaniif qalbii keessan ergisaa yaada keessan qalbii keessan dubbii waaqayyoo irra kaa'adhaa dubbii waaqayyoo dhaga'uun dubbii waaqayyoo dhaga'uun waan hundumaa irra caala namni dubbii waaqayyoo dhaga'ee of keessaa qabu ittiin du'a oola ittiin jiraata ittiin boqota ittiin haara galfata kanaaf dubbii waaqayyoo dhageessee of keessaa qabaatte haala hundumaa keessa darbita dubbii waaqayyoo dhageessee of keessaa hin qabdu taanaan waanuma xinnoo qabee karaa si dhaabuu danda'a namni dubbii waaqayyoo dhaga'e garuu haalaan qabamee karaan dhaabatu waan hundumaa taatee gaggabaabaa hundumaan karaan dhaabbatu darbee deema namni dubbii waaqayyoo of keessaa qabu waan namatti ulfaatus waan kamiiyyuu haala kamiiniyyuu namni dubbii waaqayyoo dhaga'ee dubbii waaqayyoo of keessaa qabu dubbii waaqayyootiin darbee deema kanaaf dubbiin waaqayyoo irraa nooraa ce'umsaa sii ta'a laga du'aa sana si dabarsa humna du'aa sirraa cabsa aangoo si ol du'a lammaffaa cabsee isa ka'e ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin sinitti lallaba Yesuus Kiristoos hidhaa keessan hiika Yesuus Kiristoos awwaala keessan bana Yesuus Kiristoos qaanii kee salphina kee ulfinatti geeddara Yesuus Kiristoos har'a mana kee dhufa kana amantu biyya kamiin illee jiraadhu iddoo kamiin illee jiraadhu humna waaqayyootti kana amantu humni waaqayyoo irraa si keessaan darba humni waaqayyoo irraa waan qabee karaa si dhaabe waan si rakkise waan si danqe hundumaa qax sirraa godha sagalee waaqayyoo guyyaa irraa iddoo nu walii wajjin ilaallu kutaa macaafa qulqulluu keessaa wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irraa kaasee dubbiseen sagalee kana isinii ibsuu yaala Yesuus Kiristoos gooftaadha sagalee waaqayyoo humnaan yommuu lallabamu waan humna si caale lafaan dha'ee darba waan humna kee garraa ta'e tokko miilla kee jala kaa'ee darba kanaaf sagalee waaqayyoo akka keenya miti sagalee waaqayyoo dubbii namaa miti sagalee waaqayyoo akka dubbii keetiis miti namni tokko haala isaa ilaalee waan baay'ee murteessuu danda'a garuu kanati murteeffatte hundumaa kan diigu kan diinni sitti murteesse hundumaa kan diigu sagalee waaqayyooti waan ati karoorfatte kan fiixaan baasu waan ati saganteeffatte fiixaan kan baasu sagalee waaqayyooti sagalee waaqayyoo waan hundumaa irratti kan hojjetu jechuudha humna of keessaa qaba kanaaf akka ati amanteetti har'a itti dhiyaatteennan sagaleen waaqayyoo waan si hojjetu qaba sagaleen waaqayyoo humna dhiibbaa geggeessuu danda'u tokko of keessaa kan qabudha yookaas immoo humna dhiibbaa namarra ga'e tokko galagalchuu kan danda'udha humna waa hojjetudha malee humna duwwaa ta'ee kan hafe miti humna waa sii godhu jechuudha kanaaf humna kanatti kan amantu sagalee kanatti kan amantu ulfina waaqayyoo argita Maartaan Maariyaam amananii ulfina waaqayyoo argan sagalee waaqayyoo kan amanu dubbii waaqayyoo kan amanu ulfina waaqayyoo yookaan humna waaqayyoo arga sagalee kanarratti macaafni qulqulluun waan dubbatu dhageenye asirratti waaqayyootiin kadhanna egaa yaadni keessan qalbiin keessan iddoo hundumaati gammachuudhaan ofirraa buutanii har'a ba'aa koo nan irraanfadha ofirraan dhaba yaaddoo koo nan irraanfadha gidiraa koo ofirraan dhaba dhiphina koo hundumaa har'a maqaa gooftaa Yesuusitti waan amaneef ofirraan dhaba rakkina koos barbaadeeyyuun argu Kiristoos jala kaa'eera jecha amanaa sagalee kana yoo dhaggeeffattu har'a sagaleen kun jijjiirama tokko mana kee irratti hojjeta jijjiirama tokko barumsa kee irratti hojjeta jijjiirama tokko hojii kee irratti fida jijjiirama tokko maatii kee irratti fida gaa'ila kee irratti fida jijjiirama tokko otuun hojjetiin fayyaa kee irratti isa dhiibbaa geggeessu humna dhukkubaatu surraan galagalchiin waan tokkotu siif hin hojjetiin hin darbu sagaleen waaqayyoo hojii qaba mana keef hojii qaba jireenya keef hojii qaba bara keef hojii qaba kanaaf sagalee waaqayyoo yommuu dhaggeeffachuudhaaf dhiyaattan dhiyaannaan keessan gooftaatti kan tolu waaqayyootti kan tolu akka ta'u kanaaf ani isinitti himaa dubbii waaqayyoo duratti yeroo dhiyaattan gammadaa dhiyaadhaa abdiidhaan dhiyaadhaa sagalichi sagalii abdii namaa haaressu
sagalee abdii namaa kakaasu, sagalee abdii namatti horu, sagalee humna qabu, sagalee hojjetudha. Kutaa kana nan dubbisa. Yeroo Yesus bishaan ciisaa gamatti deebi'etti tuuta jaraa isaa simuudhaan hundintuu isaanii isa eegaa turan yoo keessummoonni immoo geggeessituun mana sagadaa tokko Yaa'iroos kan jedhamu dhufee miilla Yesus jalatti kube gara mana isaatiitti akka dhaquuf kadhate. Intalli tokkittiin inni qabu waggaa 12 kan geessu duraa du'uuf jetti turte. Yommus Yesus dhaquudhaaf karaa bu'eetti namoonni isatti tuta'anii hafuura isa kutaa turan. Kana gidduudhaan dubartiin tokko turte. Isheen waggaa 12 fi dhiigni ishee dhaabachuu dinnaan rakkachaa turte. Ogeessota qorichaa bira dhaquudhaan horii ishee hundumaa fixxe. Haa ta'u iyyuu malee namni tokko ishee fayyisuu hin dandeenye. Isheen kun dugda isaa duubaan dhuftee handaara uffata Yesus tuqxe. Achumaanis lolaan dhiiga ishee dhaabate. Yesus immoo eenyutu na tuqe isheen jedhee gaafate. Adduma addaan ani miti jennaan Phexros yaa barsiisaa sabni kun si marsee jira si cunqursas jedheen. Yesus garuu lakkii namni na tuqee jira humni fayyisuu akka na biraa ba'e anatti dhaga'ameera jedhe. Yommus dubartittiin akka dhokachuu hin dandeenye hubattee rommaa dhuftee miilla Yesus jalatti lafa dhooftee achumaanis jarreen sana hundinuu duratti maaliif akka isa tuqxee battaluma sanatti akka fayyite dhugaa baate. Yommus Yesus yaa intala koo amantiin kee si fayyiseera nagaadhaan dhaqi isheedhaan jedhe. Yaa Waaqayyo gooftaa galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Kan sitti amane hundinuu dhibee kamirraa kan hin fayyine hin jiru. Namni sitti amane yaa Waaqayyo gooftaa fayyina dhugaa fayya, fayyina bara baraa fayya. Ati yommuu nama fayyiftu madaan ati fayyiftu godaannisa hin qabu. Fayyina ati namaa laattu immoo fooniif hafuuraani karaa hundumaa nagaadhaaf boqonnaadha. Warri boqonnaa dhaban warri nagaa dhaban gara kee dhufanii sitti amananii akka fayyan sa'aatii kana wangeela kana dubbii kana kan dhaga'an lafa jiran iddoo jiranii ergaa fayyinaaf irratti akka argan fooniif hafuuraan akka fayyan madaa qaban hundumaa akka irraanfatan cabni isaanii akka dhidhiibamu keessi isaaniif duubi isaanii rakkina guddaan kan guute fuuldurri isaanii bitaan mirgaan rakkina guddaan kan guute sagaleen kun akka bira ga'uun awwaalli kan irraa akka diigamu dhibeen kam akka isaan gadhiisee baqatu marfamuu isaanii keessaa humna rakkinaaf humna du'aa humna dhukkubaaf humna dhiphinaa waan isaan marse hundumaa kee akka ba'aniif sagaleen kee hojii hojjechaa akka darbu nan amana. Sitti amaneen lallaba sitti amaneen dubbadha maqaa Yesus Kiristoosiin sagaleen fayyisu sagaleen humna qabu kun yaa Waaqayyo gara dhalootaa gara namootaa akka dhufu sin kadhadha. Lapheen gara kee eeggataa jiru, jilbi gara kee eeggataa jiru, gurri gara kee dhaggeeffachaa jiru, iji gara kee ilaalaa jiru maqaa Yesus Kiristoosiin waan isa qabe hundumaa kee ba'uu akka danda'u humna dhukkubaa mo'atee ba'uu akka danda'u harki kee maqaa gooftaa Yesuusiin sa'aatii kana booddee akka darbu ammaa jalqabee gooftaa Yesus humni kee mul'achaa akka darbu biyya hundumaatti lafa hundumaatti inni hojjetu maqaa Yesus Kiristoosiin si kadhadheera. Hirree fayyisuu kee mul'isaa darbuun jaalala kee haa ta'u. Aangoon dhukkubaa haa cabu, hojiin seexanaa diigamu, humni du'aa haa cabu maqaa Yesus Kiristoosiin. Wanti humna nama caala, wanti humna namaa gararraa ta'e bashasuusin lafa jiru biyya jiru iddoo jiru sammuu namootaa kee qalbii namootaa kee yaada namootaa kee hidda namootaa kee argachuun dhabuun dhukkuba kanitti ta'e dhukkubi dhukkuba kanitti ta'e rakkinni ol ta'e jireenya namootaa irratti wal ga'e maqaa Yesus Kiristoosiin akka diigamu sin kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Sagalee kee dubbadhu nummoo si dhageenya hojii kee hojjedhu saba hojjetamuuf nama hojjetamu si dura jira maqaa Yesus Kiristoosiin ameen. Sagaleen Waaqayyoo guyyaa irraa humna fayyisuu gooftaa Yesus Kiristoos aangoo gooftaa Yesus Kiristoos waaqummaa Yesus Kiristoos kan dhugaa ba'u yookaas hojiin hojjechaa ture kan ifaa godhe lafa nuu kaa'u ifaa gochuu duwwaa immoo miti
dhaloota hundumaa irratti kan hojjetu, nurratti kan hojjetu, biyya irratti kan hojjetu, ulfina isaa agarsiisuudhaan sagaleen kun dhugaa nutti ba'a. Egaa kutaa macaafa qulqulluu keessatti guyyaa irraa kanan isinitti lallabu sagalee abdii namatti deebisuuf, sagalee aangoo du'a namarraa cabsuuf, sagalee lafa onaatii waamee nama owwaachisu, sagalee fagoodhaa nama fidu, sagalee jireenyatti nama deebisu, sagalee awwaala keessaa du'a keessaa jireenyatti nama deebisu. Sagaleen kun gooftaa Yesuus Kiristoosiin humna isaa kan dhugaa ba'udha. Asirratti humna gooftaa Yesuus Kiristoos isa dhokataa laphee namaa keessa dhokate, humna dhokataa, humna cimaa isa namaaf galuu dide, dhugaa macaafa qulqulluu isa hojjetu isinittan lallaba. Macaafa kana keessatti gooftaan Yesuus Kiristoos ijoollee dubaraa tokko nama waggaa 12 fi dubartii waggaa 12 guutuu dhiigi ishee dhangala'e hal tokkicha fayyisuusaa argina. Naqa tokkicha jechuudha. Kan waammachuudhaaf bahe kutaa kana keessatti geggeessituu mana sagadaa Yaa'iroos kan jedhamu. Yaa'iroos kuni mana qulqullummaa keessatti hojii kan qabu, geggeessituu kan turedha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sanatti Yaa'iroos kan inni amane Yesuus Kiristoos yoo mana koo dhaqe mucaa koo dhukkubitti cime kana naa fayyiti kan jedhuu fi biyya Yesuus Kiristoos jiru mandaraa Yesuus keessa buufate iyyaafachaa gufuunna rukutaa jiran jennee aduun natti ba'aa jiran jennee hiffiigeedha amma Yesuus bira ga'utti. Karaadha karaa miti hin jennee hiffiige amma isa bira ga'utti. Oduma fiiguu naannoo ciisaa bishaanii lafa Yesuus Kiristoos itti namoota barbaachaa lagatti gadi bu'e sanatti Yesuusin argate. Akkuma Yesuusin achitti argateen maal jedhee gooftaa intalli tokkittii ani qabu waggaa 12 kan geesse na duraa duuf jetti. Dafii kottu ariifadhu mana koo dhaqi. Ariifatee irra Yesuus Kiristoos mana kee haa galu. Ariifatee irra Yesuus Kiristoos akkati barbaaddeef akkati amanteetti dhimma kee keessa siif haa galu. Yooti amante Yesuus dhimma kee keessa sii gala. Du'aaf jireenya gidduutti eegamtee kan jirtu. Balballi du'aa sirraa cufamee balballi jireenyaa sitti banama. Egaa Yesuus Kiristoos kuni humna inni ittiin hojjetu waan beekuuf Yaa'iroos hin dhaqe. Gaafa gara Yesuus dhaqu maaloo gooftaa jedhee sardee fuudhee ka'e. Gaafa inni fudhatee ka'u warri kaleessa barruu gooftaarraa nyaachaa turan, warri laga Galiilaatti qurxummii barbaadaa turan, warri iddoo qorri waade sana turan, dhiphina gurguddaa keessa warri turan, warri lafa onaa irratti gooftaa Yesuusin harka isaa argan, buddeena 5 fi qurxummii 2 barakachiisee nama 5,000 nyaachisee waan arganiif, qurxummiin kaleessa galaana keessa hin jirre galaana keessa argamtee fi qabatanii waan turaniif erga gooftaa Yesuusin arganii lapheen isaanii garaan isaanii gooftaa biraa hafuu kan dide mana Yaa'iroosiin yeroo Yesuus dhaquu ka'e gooftaa duukaa buqqaanii deemaa turan. Sababiin isaa fayyisuu fooniif lubbuu, fayyisuu fooniif hafuuraa Yesuus Kiristoosii arganiiru isa harkatti. Yesuus kana biraa hafnaan jireenyi foonis nuun mijatu, jireenya hafuuraas nuun mijatu jedhaniitu Yesuus duukaa kaane. Yesuusiin kan barbaade Yaa'iroosi dhimma mana isaatti galeef, rakkina mana isaatti galeef, du'a dhala isaatti seeneef, du'a mana isaa galeef Yesuus Kiristoos mana koo yoo seene ergamaan du'aa gadi ba'a. Waaqni mana koo keessatti hojii hojjetan. Akkuma nama nati isa duukaa namoonni buqqaanii kaan otuma deemaa jiranii kan inni deemaa jiruuf intala Yaa'iroosiin fayyisuudha. Kutaa kana irratti wanti nama dhibu dubbiin Waaqayyoo gooftaa maccaa beellama siif hin qabu, qaxaroo siif hin qabu. Sa'aatii akkasiin dhufa gara kee yeroo akkasiin dhufa siin hin jedhu battalatti amanteetti. Amantiin biyya jirtu lafa jirtu dhagaysittan hima. Iddoo jirtu amantiin awwaala kee akka banu yookaas immoo waan bara lakkaa'e waan yeroo dheeraa sitti fudhate waan qabeenyaa kee sirkaa fite waan jireenya kee nyaatee fite fayyaa kee qabee nagaa kee qabee waan sirphisu hundumaa Yesuus Kiristoositti yoo laatte har'aa ofirraa dhabda, of keessaa dhabda. Kun sagaleedha. Sagalee kana dhageessee dubartiin tokkodha. Macaafni qulqulluun akka dhugaa isheedhaa ba'utti dubartiin kun biyya hundumaa keessatti ogeessa fayyaa kan jedhamu, ogeessota qoricha beekan, beekaa biyyaa warra hooda himan iddoo hundumaa lafa ishee hin dhaqin hin jiru. Biyya lafaarraa abdii ishee bitteetti. Iddoo hundumaatti horii ishee bitteetti. Harka marattee kan teesse yeroo baay'ee karaa namni deemurra deemuu kan hin dandeenye. Ajaan foolii isheetii shittaan ishee nama dabarsu jaateef karaa irraa baffattee karaa biraa deemti jedha sagaleen Waaqayyoo. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko Yesuus Kiristoos isa karaa irra deemaa dhufe hidhaa nama hundumaa hiikaa dhufe
oduu isaa dhageesse waan turteef gara isaa itti fiidde dhaquudhaaf baay'ee kan ulfaatu fuulaa fuula dhattee kadhachuu waan hin dandeenyeef kaleessa namatti dabalamuu hin dandeessu karaa maffattee namarraa karaarraa adda baatee deemti sababii ajaa isheetiif sababii shittaa isheetiif waggaa 12 guutuu dhiigi ishee cobaa ture waan ta'eef foolii ishee namatti kan hin tolle yeroo isheen achi adeemtee as baatu namni hunduu kan funyaan qabatu jireenyi ishee kan namatti ajaa'ibe jiraachuun ishee nama keessatti jibbisiisaa kan ta'e Yesuus Kiristoos karaa sana deemaa utuu jiru argitee tuuta namoota baay'ee sana keessaan jarreen duukaa didichan sana keessaan naftee waan tokko murteessite har'a sittan hima murtoo kan fudhattu nan amana nan fayyaa nan amana nan hiikama kan jettu akkuma ati amante Waaqayyo si fayyisaa Waaqayyo si hiika murtoo isheen fudhatte sanarra dhaabatee gooftaan amantii ishee arge waggaa 12 yeroo isheen dhiidde in arga ture ulfinni isaa akka ittiin mul'atuuf dhiise malee arguu dhabee miti gooftaan yeroo fayyinni isaa keessaa ba'e wallaalee miti gooftaan kan bartoota gaafate etuma beeku gaaffii uume wanti sirratti wal gaafachiisee baraf sirratti fudhate har'a amanteen nan battala sirraa dhaabata dubartiin kun waan isheen goote kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti ganinni deemaa jiru mana Yaa'iroosiidha kan isheetu durse har'a kan amante kan kee hin dursa har'a kan amantu waan hundumtuun na durseera kan jettu waan hundumaan durfameera kan jettu gooftaatti amani Waaqayyootti amani Waaqayyo gooftaan macaa dura si godha malee booddee si hin godhu mataa si godha malee eegee si hin godhu amantiin waan hundumaa keessatti nama dursu nama godha akka dursitu yoo barbaadde gooftaatti amani rakkina si durse hin dursita dhiphina si durse hin dursita dhukkuba si durse hin dursita yoo Waaqayyootti amante dura bu'aa si godha Waaqayyo akka dura buutee deemtuuf akka nama taatuuf akka milkooftuuf akka furamtuuf wanti si jalaa dhokate tokko qulfii amantiidha Waaqayyootti amani gooftaa Yesuusitti amani dubartiin kun akkana jettee murteessite waggaa 12 guutuu horii ishee manteen dhiigni isheen dhaabanne amma irraatti namni tokko ishee fayyisuu hin dandeenye jedha sagaleen nama dubbise caafni kun yeroo dubbatu wangeelli kun yommuu dubbatu wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 40 kaastanii yoo dubbistan hanga 48tti waa'ee ijoollee kana dubartoota kana lamaanii dubbata waa'ee mucaa dubaraa kanaa fi waa'ee dubartii waggaa 12 dhiigi ishee cubee dubbata isaan kun lamaan gidiraa kana ofirraa qaban gooftaan Yesuus Kiristoos egaa amantii ishee arge suutuma jettee dhattee garaa isheetti amansiifte dhukkubi koo bara dheeraa fudhate kun dhukkubi yeroo dheeraa natti fudhate kun horii koo fixe kun hamma shaashara wayyaa Yesuus isan naqee duubaan tuquu kanaa hin ga'u jettee murteessite dhukkubi koo kun dudda duuba wayyaa Yesuus Kiristoos andaarasa yoon tuqee hammas hin ga'u kanaan dura qoricha wajjin wal caalee wal bira darbeera birrii koos fixeera kanaan dura ogeessota biyya lafaarra jiran hundumaa caalee argamee natti caaleera waan hundumaa bira darbee natti dhufeera qorichi kun dhukkuba koo kana fayyisuu dadhabeera dhukkubi koo kun qoricha kanaaf tole jechuu dideera hamma garuu jabaatutti dhufette waan bara baay'ee si dhiphise irratti jabaan tokko dhufeera jettee in amanta yoo taate ergaa Waaqayyoo sitti dubbata dhugaa Waaqayyoo isa jiraataati wanti ulfina Waaqayyoo darbee deemuu danda'u tokko iyyuu hin jiru ulfina Waaqayyootiin har'a maqaa Yesuusiin sirraa hin dhaabbata wangeelli kun abidda wangeelli nutti walitti lallabnu kun humna fayyisuu Waaqayyooti wangeelli kun caaffata lubbuu namaaf furmaata kennuudha wangeelli kun foonii baburatti hidhaa addunyaa maraa kan hiikuudha wangeela kana dhageessee dubbii Waaqayyootti kan amantu ergaan Waaqayyoo battalatti amanteetti sagaleen Waaqayyoo battalatti amanteetti qaxarootu siif hin qabin si bira ga'a sagaleen Waaqayyoo si bira ga'u irraan kan ka'u immoo waan kaleessa humna si caale waan kaleessa dadhabde sana yaadi har'a sagalee isa caalu dhufe jettee yoo amante dubbii rakkisaa koo sana caalutu dhufe rakkisaa kee kaleessaa kan caalu dubbii Waaqayyoo dhufeera waan si dhiphise sana kan caalu waan humna kee gararraa kan ta'e sana kan caalu harki Waaqayyoo ni ulfaatu rakkina keetti ni ulfaatu gidiraa keetti ni ulfaatu muddama keetti ni ulfaatu dhiphina keetti ni ulfaatu Waaqayyo saba isaa nama itti amane akka ragaa ulfaataan godha jedha macaafa keessatti nama Waaqayyootti amanetti dhiphinatu ulfaatu utuu hin taane nama sanatu dhiphina irratti akka dhagaa ulfaataa ta'a diina isaa irratti dhagaa ulfaataa ta'a Waaqayyo ulfina sitti gochuurraan kan ka'e wanti sirratti ulfaataa fakkaatu maqaa gooftaa Yesuusiin
otuunni sirraa akka ka'u tuunni sirraa kukkufu argita. Egaa inni na rakkise kun har'a maqaa Yesuus Kiristoosin na dursa otuu hin taane nan dursa rakkisaa koo yoo jettee amante, isa na rakkisetti jabaatu dhufe jettee yoo amante, sagaleen kun irraa waan hojjetu qaba mana kee keessatti, jireenya kee keessatti, umurii kee keessatti, bara kee keessatti. Waaqayyo gooftaan maccaa hojii qaba. Yesuus Kiristoos hojii qaba. Dubartii kana keessatti wanti nama dhibu garaa ishee keessatti amantiitu biqile. Maal jette? Waan isheen jette akkana jettee dubbatte. Garaa isheetti yoon shaashara wayyaasaa qofa tuqeyyuu nan fayyaa, leeyyoo koo kana ofirraa dhabuun qaba jettee leeyyoo bara dheeraa kana fudhadhee namatti bahee akka namaa waltajjii gidduu dhaabadhee gooftaa kadhachuu waan hin dandeenyeef, hawaasa gidduu dhaabadhee gooftaa fuula dura dhaabachuu waan hin dandeenyeef, salphina koo kanaan galuun qabu, rakkisaa koo kana inni caalu kuni har'a na boqochiisa, har'a namatti na dabalaa, har'a na urgeessa jette. Waaqayyo har'a dibata urgaasi diba, fayyina urgaasi diba. Ajaan kee kaleessaa shittoon iyyuu urgeessuu kan dadhabe, dibanni urgeessuu kan dhibe, miidhama kee kaleessaa, caba kee kaleessaa wanti dhidhiibee fayyisuu bira ga'uu dadhabe hundinuu karaa hundumaan wanti bira siif ga'u dhibee kan rakkatu har'a Yesuus dibata malee si urgeessa. Foolii gaarii sitti godha, shittoo malee shittoo caalaa si urgeessa. Yesuus Kiristoos gara kee dhufuurraan kan ka'u seenaan kee hin jijjiirama, manni kee hin jijjiirama, jireenyi kee hin jijjiirama, seenaan gaa'ela kee haareffama, seenaan barumsa kee, seenaan hojii kee, seenaan jireenya kee inni bitaa sitti gale siif jijjiirama. Waaqayyo haala kee jijjiira, Waaqayyo seenaa kee jijjiira. Waaqayyo inni si uume akka abbaa manaa waan si ta'uuf, Waaqayyo inni si uume baay'ee waan si yaaduuf, baay'ee waan si jaallatuuf, baay'ee waan si gargaaruuf, qomoof sanyiidhaan lakkaa'ee adda sin qoodu. Waaqayyo waan si jaallatuuf gara kee waan dhufuuf harki ulfina Waaqayyo sirraa dhufuurraan kan ka'u karaa hundumaan har'a mana keerraa, jireenya keerraa, bara keerraa wanti afaan qabatee gadi taa'u jira. Shittaan kaleessa nama hin dabarsine wanti nama dura ba'u ishee dhowwe, wanti hawaasa keessa ba'u ishee dhowwe, foolii ishee kaleessaa sun dubartii waggaa 12 dhiigi ishee cobe sanarraa battala shaashara wayyaa Yesuus Kiristoosiin tuttu hin dhaabate. Sa'aatii kanaa jalqabee wanti si rakkisu bara kee keessatti, umurii kee keessatti gudunfaa rakkinaa ta'e inni taa'e hiikamuu kan dide, furamuu kan dide, sagalee Waaqayyoo amani, dubbii Waaqayyoo amani, harka Waaqayyoo ofirratti eegi. Si rakkisaa ittiin fufu har'a, si dhiphisaa ittiin fufu, malkaa du'aaf dhiphinaarra dhaabattee kan boossu, haala irra jirtu kana keessa teessee abdii kan kuttu, abdii kutannaa kana keessaa Waaqayyo si baasa. Waaqayyo harka si qaba. Surraan ulfina Waaqayyoo naannoo kee buufatee ilmaan dukkanaa seexana sirraa ari'atu. Ati ifa keessa deddeebita, fayyina keessa deddeebita, nagaa keessa deddeebita. Burqicha nagaa sana, burqicha fayyinaa sana ofirraa kan dhabde amantii dhabina kee lafa onaa irratti lafti onaa kee kan walitti bufe, imimmaaniin lafa ciiftu kan tortorsitu, raftee kaatee teessee kaatee gaafa hundumaa imimmaan dhiphinaa dhugaa kana deemtu. Kiristoos Yesuus abdii kee waan ta'eef, inni dhaa kee hiiku gara kee waan dhufeef, ilmi Waaqayyoo Yesuus seenaa kee jijjiiruu waan dhufeef amani. Har'a Waaqayyo gooftaan maccaa lolaa dhiiga kee qaxii sirraa dhaaba. Dhiigi kee inni lolee ittiin fufu, imimmaan kee cobe ittiin fufu. Waaqayyo gooftaan maccaa boo'icha kee kolfatti, gadda kee gammachuutti geeddara. Abdiin kee jiraataan Yesuus gara kee dhufu. Battaluma sana yommuu dhiigi ishee dhaabate, Yesuus dhaabate, eenyuutu na tuqee humni fayyisuu na biraa ba'eera jedhe. Nama si cannaqaa jirannaan lakkisaa, humni fayyisuu koo na keessaa waan ba'eef fayyinni sinii ta'eera. Fayyinni ta'eera. Ergaan fayyisuu darbeera. Harki fayyisuu Waaqayyoo mul'ateera. Harrayyuu boriyyuu bara baraan iyyuu dhaabatee jira. Fayyisuu Waaqayyootti amanuu dadhabuu keerraan kan ka'e waggaa dheeraa bara dheeraa kan boosse, guyyaa baay'ee kan boosse. Waaqayyo irraa boo'icha kee bara dheeraa si irraanfachiisa, gadda kee bara dheeraa si irraanfachiisa. Sagaleen Waaqayyoo kuni sagalee jabaadha, dubbii jabaadha. Si fayyisee beeka, si gargaaree beeka. Otuu dhageessu, otuu beektu kan garaa jabaattu. Harrayyuu Waaqayyo gooftaan maccaa furmaata rakkina keetiiti. Egaa Yesuus Kiristoos dubartii kana fayyisuusaa
yeroo inni dhaabatee dubbatetti hundumtuu dhaabatanii gaaffii mataa isaanii kaasan yaada mataa isaanii dhiyeessan. Dubartiin kun ilaallaan lolaan dhiiga isheetii waan hin jiru ta'eef waan dhaabbateef fiigaa dhuftee fuula gooftaa Yesuusitti kuftee miilla isaa duratti kufteetu gooftaa kan fayyee ana jette. Dhokachuu akka hin dandeenye bartee ani fayyeera jette. Humni kee na keessa si keessaa ba'e ana keessatti hojii hojjeteera. Ana kan fayyeette kan fayyitu biyya hundumaati sagalee Waaqayyoof dubbii Waaqayyoof dhugaa ba'i. Kiristoos Yesuus karaa kee namoota dhaloota fayyisa. Kan fayyetu dhaloota fayyisa. Kan hiikametu dhaloota irraa hidhaa hiika. Inni hiikame biyya irraa hidhaa hiika. Dubartiin kun bartootatti gaaffii uumte dhalootatti gaaffii uumte. Geggeessituu mana sagadaa sana Yaa'iroos isa ganaa gooftaa Yesuusiin mucaa godhuwaanaa kaasee baatee deemu harkisee qotatee deemu sanaaf iyyuu gaaffii cimaatti taate. Waggaa 12 kaasee dhiigi koo dhangala'aa kan ture har'a lolaan dhiiga koo shaashara wayyaa kee yommuu tuqe sanatti gooftaa koo hin dhaabbate sababa isaa hin himte. Bara baay'ee ammasiin rakkadhe sababiin isaa kana har'a garuu hin dhaabbateette. Har'a Waaqayyo gooftaa maccaa lolaa dhiiga kee hin dhaaba. Rakkina kee hin dhaaba. Imimmaan kee hin dhaaba. Boo'icha kee hin dhaaba. Gadda kee hin hambisa Waaqayyo. Gaddi walitti bubee boo'ichi walitti bubee jettee bu'aa kana deemtu. Waaqayyo gadda walitti bubee boo'icha walitti bubee iyya kee hundumaa hin dhagaa. Waa'ee biyya keenyaaf Waaqayyo hin ka'a. Waa'ee dhalootaaf Waaqayyo hin ka'a. Imimmaan biyya Itoophiyaa kee dhangala'aa jiruuf Waaqayyo hin ka'a. Dhiiga biyya Itoophiyaa kee dhangala'aa jiruuf Waaqayyo hin ka'a. Ati garuu lafa jirtu jilbeenfadhu. Waaqayyootti harka kee kenni. Bara baraan seexanni dhiiga kee lolaasee dhugu. Bara baraan gara jabinaan nama dhoosaa dabarsee du'atti akka kennu. Seexanni inni godhu sun ittiin fufu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin akka dhaabatuuf. Maqaa gooftaa Yesuusiin inni lolaa dhiigaa dhaabe sun. Humni Waaqayyoo biyyicharraa, dhalootarraa, sabaaf sablammootarraa, biyya hundumaarraa lola'uu dhiigaa. Cabiisa lafee badiisa nafsee du'a gar malee balaa gar malee Waaqayyo akka hambisuuf Waaqayyootti amani Waaqayyoon kadhadhu. Yeroo kana gara Waaqayyootti iyyaa. Waan humna namaa gararraa ta'e furmaata kan itti ta'u. Waan humna namaa olii Waaqayyo deebiidha kan itti ta'u. Waaqayyoodha kan deebiitti ta'u. Waaqayyo deebii laata. Waaqayyo furmaata fida. Waan furmaata dhabetti furmaata kennee beeka Waaqayyoon keenya. Waan fala dhabetti fala kennee beeka. Kanaaf Waaqayyo gooftaan maccaa inni si uume biyya keenya biyya dhiigaaf biyya dhiiga dhangala'uudhaan itti fufe. Biyya dhiigi keessatti dhangala'ee dhuma. Biyya dhiigi keessatti du'aan namni miidhamu hin godhu. Waaqayyo gooftaan maccaa humna seexanaa hin rukuta. Aangoo seexanaa hin cabsa. Hojii seexanaa hin diiga. Nagaan biyyichaaf hin dhufa. Harka kee Waaqayyootti laadhu. Waaqayyo sababii isheen shaashara wayyaa Yesuus tutteef dubartattii sana hin fayyise. Lolaan dhiiga ishee akka ittiin fufne godhe. Har'as Waaqayyo furmaata biyya keenyaa hin ta'a. Furmaata saba keenyaa hin ta'a. Furmaata kee hin ta'a. Kadhadhu garuu Waaqayyoon. Waaqayyo si fura. Waaqayyo si hiika. Waaqayyo hiikama fidee dhufa. Waaqayyo fala fidee dhufa. Hin amantu taanaan bara lakkaa. Hin amantu taanaan sirra dheerata. Waaqayyotti amanteennaan hin gabaabbata. Barri dhiphina kee hin gabaabbata. Waaqayyo bara dhiphina kee hin gabaabsa. Waaqayyo bara muddama kee hin dabarsa. Egaa Yaa'iroos yeroo inni itti fufee deemsa jalqabe. Lakkoofsa 49 irraa kaastanii immoo yoo itti fuftanii dubbiftan fiiganii gara Yaa'iroos dhufani. Egaa barsiisaan Joorsiin intalli kee duuteetti jedhan. Yaa'iroos yeroo ergaa du'aa kanatti himani. Namni tokko ammam yeroo mucaasaa duutu miti firrisaa duutu firrisaa kee aduu hammam boqonnaa dhaba hammam nagaa dhaba. Namni tokko yoo firrisaa duraa du'eeyyuu karaa bukkee yookaan maal jedhanii akkamitti akka nama sana fuudhanii deeman yookiin dhukkubatullee itti cimedhanii itti dubbatu. Jarri suni warra Yaa'iroosiif gaddanatu hin taane warra badiisa Yaa'iroos eegaa jiranidha. Warra salphina isaa du'a isaa gadda mana isaa keessatti boo'icha eegaa turanidha. Dhiyaannaa jara sana macaafa qulqulluu keessatti yoo ilaalle ergama jara sana macaafa qulqulluu keessatti yoo ilaalle nama tokkoon kallattiidhaan fira kee du'e dhaqa ittiin himan nama sanaaf eegumsa godhu turan silaa. Firri kee dhukkubitti cimellee jedhanitti himu. Isatti garuu kallattii himaan mucaa kee du'eedhaan waan nama dhibu waan abdii isaa kutu. Inni gooftaa wajjin waan jiruuf amma tokko gooftaa wajjin waan jiruuf jajjabaate malee waan sammuu
sammuusa dhiphisu waan amantiisaa cabsee lafa isa buusu waan mogolee isa buusu duudeetti dhiisi barsiisaan rakkisiin ittiin jedhan. Gooftaa Yesuus immoo yaa Yaa'iroos hin sodaatin intalli kee raftee jirti jedhe. Yeroo Yesuus Kiristoos kana dubbatetti yeroo intalli kee raftee jirti ittiin jedhametti gooftaa Yesuus akka jedhetti gooftaa Yesuus Kiristoositti kolfuu jalqaban. Gowwaan ta'in baay'een amantii keetti geessuu danda'a. Amantee qoolumsii kan sirra ga'e, amantee dhiphinni kan sirra ga'e. Inni amma du'aatti dhaabate kun dhufee rakkinichi humna du'aa kaasus wajjin jira. Gooftaan hin sodaatin Yaa'iroos mucaan kee raftee jirti jennaan ergamtoota gadda labsan dhiisee, ergamtoota du'a labsan dhiisee, ergamtoota misiraachoo gaddaa gammachootu hin taane misiraachoo godhatanii kolfaa du'a fidanii dhufan, boo'icha fidanii dhufan, warra bo'anii nama boossisan, warra gadda labsan isaaniin dhaga'uu dhiisee gooftaa dhaga'e Yaa'iroos. Ergaan Waaqayyoo dubbiin Waaqayyoo irra lafa jirtutti maal siin jedha? Gadda ofirratti hin eegin, du'a ofirratti hin eegin. Kiristoos Yesuusiin ilma Waaqayyoo isa ta'etti amani. Harka Waaqayyootti laadhu. Waaqayyo gooftaan maccaa ergamaa du'aa sirraa dha'ee boossiftuu sirraa gatteessisee boo'icha gadi baasee sasi boossisu gadi baasee golgaa rakkinaa diigee humna du'aa cabsee inni ka'e Yesuus Kiristoos nagaa fudhatee gara kee dhufa. Kanarraa kan ka'u gooftaan Yesuus Kiristoos amantii Yaa'iroosiin cimsaa jajjabeessaa mana Yaa'iroos dhaqe. Har'a gooftaatti kan amantu gooftaa kan barbaaddu Waaqayyoon kan amanachuu barbaaddu Waaqayyootti harka kee laadhu. Gooftaan irra mana kee dhaqa. Amantii kee cimsa Waaqayyo. Amantiitti si jabeessa Waaqayyo. Gooftaan Yesuus Kiristoos amantii Yaa'iroosiin in cimse. Maal jedhee cimse? Warri amantii isaa dadhabsan mucaan kee duuteetti jedhan gooftaan immoo mucaan raftee jirti ittiin jedhe. Egaa in kolfan lakkii ishee duuteetti jedhan maal gochuu fedhanii gooftaatti kolfan? Gooftaan waan qaana'e itti fakkaate, waan salphatu itti fakkaate. Gooftaan namaaf hin qaana'u. Fannoo irratti nuu qaana'eera, fannoo irratti nuu salphateera, fannoo irratti du'a hin taane nuu du'eera. Garuu Yesuus Kiristoos waan sii godhu dhabee qaana'e hin beeku. Lubbuu isaa lubbuu keenyaaf jedhee dabarsee kenne malee salphinni isaa guyyaa sadii gidduutti ulfinatti geeddarame malee Yesuus Kiristoos waan sii godhu hin dhabu. Waaqayyo waan sii godhu hin dhabu. Si uume waan ta'eef waan hundumaa irratti aboo waan qabuuf Yaa'iroosiin hin sodaatin. Inni warra akka isheen duute beeka. Jarri garuu akka isheen duute hin beeku si'aniitu isheen oo duuteetti jedhan itti fufanii isaan du'a labsu kolfaa deemu. Namni du'a labsu namni du'a ga'ii namaa himuu dhaqu gaddaa deema bo'aa deema malee kolfaan deemu. Otuu du'a abbaatti maa jiranii du'an ta'a micaasaati hin kolfu turan. Kan isaan kolfisiise maa inni yeroon sun yoo du'a ta'es du'i nama kolfisiisu nama boossisa. Isaan isa gooftaan raftee jirti jedhee hin kolfanedha macaafa qulqulluu irratti. Gooftaan immoo Yaa'iroosiin fudhatee gaafa mana isaa bira ga'e. Yaa'iroosii fi haadha mucattii fudhatee manatti ol gale. Yaa'aqoobiif Yohaannisiif Phexroosiin fudhatee ol gale. Warra kaan warra bo'anii nama boossan boossiftoota rakkinaa warra nama boossan gadi baade gadi yaase ol gale Yesuus. Har'a Yesuus mana kee ol galaa. Wanti si boossisu gadi ba'a. Wanti si doorsisu gadi ba'a. Wanti si dhiphisu gadi ba'a. Mana keef nagaan hin ta'a. Jireenya keef nagaan hin ta'a. Fayyinni siif ta'a. Hiikami siif ta'a. Argamuun sii ta'a. Du'i mana kee gadhiisee baqata. Jireenyi mana keetti ol gala. Gooftaa Yesuusitti harka kenni. Wanti humna si caale dhukkuba haa ta'u, kaanserii haa ta'u, HIV haa ta'u, dhibee kamiin, sukkaar bashitaa haa ta'u, giffiitii haa ta'u, dhukkuba kam haa ta'u, waan seexanni maqaatti moggaasee biyya lafaatti gadhiise dhibee kamiyyuu, hafuurri kamiyyuu sirratti hin hojjetu. Waaqayyo gooftaa maccaa mana keetti wal galee ilmaan dhukkubaa mana kee ari'atee, ilmaan seexana mana kee ari'atee, dukkana mana kee baasee fayyinaaf ifa fudhatee sitti wal gala Yesuus. Kutaa kana irratti gaa boossiftoota rakkinaa gadi baase Yesuus. Erga isaaniin gadi baase Yaa'iroosii fi haadha mucattii fi bartoota isaa sadan fudhatee ol galee achitti gooftaan Yesuus mucattiidhaan intaloo ka'ii jedhe. Har'a gooftaan Yesuus waan garaa jabaatee si jalaa cal jedhe sagaleetti ergaa si jalaa awwaata. Mucattiin namoota baay'ee jalaa callifte Yesuus jalaa garuu hin callifne. Du'i namoota baay'ee jalaa callise gooftaa jalaan callisu. Haadhaaf abbaa jalaa callifte, firaaf lammii jalaa callifte, du'a keessa gangalte mucaan
intalli Yaa'iroos isheen waggaa 12 sun Yesuus Kiristoos intaloo ka isiinan jedhaa jennaan kaatee deesse. Yeroodhuma sana immoo nyaata fidaafi jedhe. Sagalee kanatti buuftanii hanga 56 yoo dubbistan nyaata akka fidaniif 56 irratti lakkoofsa 56 irratti Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 56 irratti abbaa isheetii fi haati ishee gammadanii of wallaalan. Yesuus garuu waan ta'e illee nama tokkotti hin himinaa jedhe. Gooftaan Yesuus Kiristoos intalattiidhaan ka'ii erga jedhe nyaata fidaafi jedhee nyaata ergi nyaachise. Haatiif abbaan mucaan du'aan kaatee yeroo nyaata nyaattu of wallaalan naanii gammachuurraan kan ka'e. Har'a dhiphinaan kan of wallaalte, dhiphinaan kan maraachuu geesse, rakkinaan marfamtee, gidiraan marfamtee hamma du'aatti dhiphina guddaa keessa kan jirtu, furmaata dhabdee kan jirtu, rakkina jabaa keessa kan jirtu. Gooftaan har'as as rakkise, of si wallaalchise gadi baasee gammachuu haaraaf, fayyinaaf nagaadhaan mana keetti wal galee gammachuudhaan akkati machooftu si godha. Namni gammachuudhaan guutame Waaqayyoof galata dhiyeessa. Waaqayyoof hooqubaa laata. Waaqayyo gargaaraa keeti. Waaqayyo da'oo keeti. Waaqayyo fayyisaa keeti. Abdii dhabdee gara moggaa lafaatii kan boossu. Hawaasa keessa teessee biyya teessu keessa teessee dhaloota gidduu teessee haadhaaf abbaa jalattiyyuu maatii gidduuttiyyuu wanti hundumtuu humna kan si caale kan boossu firri furmaata kennuu kan dadhabe qorichi furmaata ta'uu kan dibe wanti hundumtuu furmaata rakkina keetii ta'uu kan dide karaa hundumaan teessee kan boossu Yesuus Kiristoos har'a mana kee dhufa. Galatatu ta'a mana keetti, fayyinatu ta'a har'a mana keetti, nagaatu ta'a har'a mana keetti. Jireenyi kee haara galfata, jireenyi kee hin boqota. Waaqayyo nagaa sii kenna, Waaqayyo balbala sitti bana, Waaqayyo cufaa sirraa bana. Muka baala hin qabne jalatti gaaddisa taa'uuf haara galfachuuf jetteetti gortee gaaddisa ofirraa dhabdee boo'aan adeemtu. Namni gaaddisa jala taa'uudhaaf muka baala qabu barbaada. Har'a waan gaaddisa siif hin taane yookaan muka baala hin qabne jalatti haara hin galfadha jettee haara galfachuu kan dadhabde. Muka baala hin qabne yookaan gaaddisa laachuu hin dandeenye biyya lafaa kanaadha jechuudha. Biyyi lafaa gaaddisa siif hin ta'u. Biyya lafaa kana keessatti gaaddisa jabaa kan namaaf ta'u. Akka muka baala qabu uwwisee aduu kan namarraa dha'u. Bobaa Yesuus Kiristoos jalatti baqachuudha. Waaqayyootti amanuudha. Bobaa Yesuus jala gaaddisa. Harki Waaqayyoo siif gaaddisa. Dhukkuba sirraa deebisa, du'a sirraa deebisa. Rakkina sirraa kuta, muddama sirraa kuta. Waan humna si caale sirraa kaasa. Kanaaf gooftaatti harka kennadhu. Waaqayyootiin kadhannaa. Yeroo kana harka keessan Waaqayyootti kennaa. Madaan keessan Waaqayyoof hin danda'ama. Cabi keessan Waaqayyoof hin danda'ama. Dhibeen keessan Waaqayyoof hin danda'ama. Waaqayyo gooftaan maccaa dhibee kamirraa si fayyisa. Haala hundumaa keessa Waaqayyo butee si baasa. Waaqayyootiin kadhannaa. Waaqayyo si fura. Waaqayyo si hiika. Waaqayyo gooftaa galanni siif haa ta'u. Waaqayyo gooftaa galanni siif haa ta'u. Warra abdii hin qabneef abdii taatee gara biyya lafaa kan dhufte, warra nagaa hin qabneef nagaa fiddee gara biyya lafaa kan dhufte, muddama keessa kan jiran, dukkana keessa kan jiran, warra muddama keessaa kan baafte, warra dukkana keessaa ifatti kan baafte. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Sa'aatii kana warra dhukkubsataniif, warra rakkataniif, warra abdii qabaniif, warra bu'aa deemaniif balballi jireenyaa kan itti cufame akka jiranitti gooftaa jireenyi isaanii kan rakkina keessa guute, kan rakkinaan guutame, kan dukkanaan marfame, kan hidhaa du'aa jala jiran, kan futtaasaa du'aa jala jiran maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin haa fashshani, haa shiikamani, haa jijjiiramani, haa geeddaramani. Gaa'illi isaanii kan jeeqamu, manni isaanii kan jeeqamu, nagaa kan hin qabne, jireenya kan hin qabne. Yaa Waaqayyo gooftaa rakkoo dhokataa mul'ataa kan qaban sa'aatii kana gooftaa harki isaan furu uumamarraa akka dhufu dhalootarraa akka dhufu dhaloonni bu'aa deeman dhaloonni girraa qaban muddama qaban yaa Waaqayyo gooftaa sa'aatii kana maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo abbaasiin kadhadhaa uumama harka kee akka ilaaltu warra dhiphatan warra bu'aa deeman moggaa lafaatii daarii lafaatii warra bu'an warra imimmaan dhugan keessaa balaa warra bu'an jireenyi isaanii keessaa balaan dhiphinaan kan guute imimmaan kan dhugaa deeman bu'aa kana deeman gaddaa kana deeman gaddi isaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin gammachuutti haa geeddaramu boo'ichi isaanii kolfatti haa diddiiramu abdiin cite haa haara'u yaa Waaqayyo gooftaa si kadhannaa araarri kee nagaan kee biyyichaaf akka deebi'u nagaan dhaloota gidduutti akka dhangala'u araarri dhaloota gidduutti akka deebi'u Waaqayyo waaqarraa araaraan akka nu yaadattu araaraan saba kee akka yaadattu
argachu sikarana maqaa Yesuusin mandara keenya farar biyya keenya farar dhaloota farar ummattoota farar saba farar biyya farar sin janna dhaloota nagarame farar sin janna madaa kan qabu farar sin janna yaa Waaqayyo Harana rosada barseedu attakkennu obbola sada barseedu attakkennu akka wajjeesaniif ajjechaan baay'ate rakkinni baay'ate muddami baay'ate harka keetiin furmaata argata maqaa Yesuus Kiristoosin biyyicha bargigee akka diriiru Itoophiyaa bargigee akka diriiru biyya keenya furmaata akka dhufu nagaan akka dhufu magaalaa sabbataa irratti nagaan akka dhufu Itoophiyaa irratti nagaan akka dhufu yaa Waaqayyo noora Itoophiyaa irratti yaa Waaqayyo Finfinnee irratti kabarratti kibbarratti maqaa Yesuusin nagaan kadhadha nagaan akka dhufu keessaa balaan biyyoota hundumaa irratti dhaloota irratti uumama irratti eebbiif nagaan akka dhufu fayyinni akka dhufu tokkummaan akka dhufu jaalalli akka dhufu yaa Waaqayyo sin kadhadha araara kee akka deebistu sin kadhadha eekamsi akka deebi'u sin kadhadha fuulli araara kee dhalootatti uummatatti akka deebi'u sin kadhadha nagaan biyyaa bare akka deebi'u sin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosin sa'aatii kana Waaqa koo ulaan araaraa habanamu ulaan nagaa habanamu ulaan jaalalaa habanamu balballi fayyinaa habanamu balballi eebbaa habanamu nagaan dhaloota irratti hadeebi'u nagaan biyya irratti hadeebi'u gooftaa dhiiga namaa kan dhugu seexanni gooftaa ajjachaatti gammada du'atti gammada gooftaa Yesuus Kiristoos nagaa kan barbaadu Yesuus yaa Waaqayyo siduwaadha maqaa Yesuus Kiristoosin nagaan akka deebi'u fayyinni akka dhufu boqonnaan dhalootaaf akka ta'u warri beelaan akka quufan warri waa barbaadan dhaban akka argatan waan barbaachisu gannabe waan barbaachisu akka argatu yaa Waaqayyo uumama harka kee hunde uumamatti dadhabdeef yaa Waaqayyo sin kadhadha sabatti dadhabdee harka kee hunde sin kadhadha biyyoo irraa kuttee nama isaan gootee isaan hin gattu yaa Waaqayyo gooftaa macaafa seera uumamaa boqonnaa tokko keessatti ati yommuu nama hunde biyyoo kuttee hafuuratti baafattee hunde biyyoon jiraataa ta'e nama akka ta'u goote isa jiraataa bantii Waaqaa nama akka jiraatu goote nama hin dadhabdu Waaqaaf lafa kan hunde samii kan hunde dachee kan hunde uumama lafarraa hunde kana harka du'aaf rakkinaatti dabarsitee laatiin seexanatti dabarsitee laatiin du'atti dabarsitee laatiin harki falmu harki nagaa baasu harki boqonnaa laatu biyya kana irratti akka deebi'u araarri akka deebi'u fayyinni akka deebi'u nagaan akka deebi'u fuula keessa ifaanitti akka deebistu si kadhanna yaa Waaqayyo waan nu dhageessuuf waan nu gargaarteef waan gara keenya laaltuuf si haa galatu galanni siif haa ta'u warri rakkina keessa muddama keessa jiran warri xaxaa keessa jiran warri dhaa keessa jiran warri dukkana keessa jiran haleluuyaa maqaa Yesuus Kiristoosin siin ifatta ba'an humni dhukkubaa haa rukutamu humni lolaa haa cabu hojiin seexanaa haa diigamu maqaa Yesuus Kiristoosin araarri kee samiirraa banamee haa dhufu nagaan banamee haa dhufu boqonnaa haaraan tokko nagaa addaa tokko biyyicha irratti eegaan jira keessaa balatti nagaan barbaada maqaa Yesuus Kiristoosin ummata irratti nagaan barbaada obboloota irratti nagaan barbaada beekaan wallaala irratti nagaan barbaada wala deemaa irratti nagaan barbaada dargaggoota irratti nagaan barbaada ga'eessota irratti nagaan barbaada yaa Waaqayyo haadhota koof abboota koof nagaan barbaada maqaa Yesuusin nagaan haa dhufu nagaan biyya keenya haa deebi'u nagaan dhalootaa haa deebi'u kan na wajjin kadhachaa jirtan maqaa Yesuus Kiristoosin guyyaa irraatii jalqabee nagaan ilma Waaqayyo nagaan gooftaa Yesuus bara hamma bara baraatti hunduma keessanii wajjin haa ta'u jaalalli Waaqayyo abbaa tokkummaan hafuura qulqulluu nagaan Waaqayyo abbaa ammaa jalqabee amma bara baraatti hunduma keessanii wajjin haa ta'u gooftaa Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu baay'een isin jaalladha Waaqayyo baay'ee isin jaallata gooftaatti kan jaallatamtan biyya jirtanii lafa jirtan hundumaati guyyaa irraatii jalqabee sagalee kanatti amanaa kan kadhattu nama humni Waaqayyo darbaa ture gooftaa Yesuus Kiristoos hidhaa kee akka hiiku humni Waaqayyo akka darbu gooftaa Yesuus dubbateera yeroo humni Waaqayyo darbu yeroo sagalee Waaqayyo darbu natti dhaga'amaa darba hafuurri Waaqayyo darbeera hidhaa kee kan hiiku sagalee Waaqayyo darbeera gaaffii kee hundumaatti deebii kan laatu sagalee Waaqayyootti kan amantu galaanni du'aas hin danda'u dhukkubis hin danda'u lollis hin danda'u ari'atamis hin danda'u seexannis hin danda'u har'aa bor gammadii jiraadhu gooftaan nagaa gara kee dhufeera nagaan Waaqayyo amma bara baraatti isiniif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen.